زعلمان ما تسكان غار خيس ديمه ام بي خرار ربي زاق ودلمتي كود خيس تايجو اسانا في الرايغا جولتني تديرا ولي غرماني دي مغالا خيس تيكتا خناون دو نمني نولالون جرونت مالك بيدي دني مالي نمني وانا كان فرماتا نو كانون بوليسي فيدرالاتين كان جرو توكو اساتو لي انجرو وانتيچي اچوچا سنيتو نورتي تاسفما جرا وان تيفو جچور امس براتان كينيا وري غودينا دا لغا تافو لغا داري بولي مالي براتا كينيا ديبا توكو في شنتما في سنا اولتوتو فانو نانو امتا نانو امارتي ليكسامي جرا امايو فيدرالي سينيغا كان جرا مراتي مچيچي دنگددوي mana fincaanitti du'i mana fincaanitti naarama damu iddoon ani ciisutti naarama damu ani ijoollee isaanii faana waliin galeetoo jira uffanni keenya achitti gubate sun eegum mootummaa federaalaa nu galcheeti maaliif cal jedha gaafa uffanni keenya bayee gubate nuti immoo asirratti dararamnu kan maaliif cal jedha achitti du'i isaanii waraana shanti beeti keessa waraanan namni waraaname hin beekamu ilaama ni waraaname mana hakimaa geeffam ijoollee teenya biraa yaasan reef kamaaliin geessan xayyaaran asfitan jechuudha ijoollee teenya jalaan bisanii maaliif akka dhimmi kun dhokatuufi. Poolisiin federaalaa nuuf agalu erga jennee booda immoo federaalli gaafa galu ba'aa jedhee liyyuu haayilii ajajee ture kan naannoo Amaaraa jechuudha. Gaafa kana nu ijoollee keenya dhiifnee deemnu ijoollee keenya eeggannaa yoo barbaadan isin ba'aa jechuudhaan federaala doorsisan. Federaalonni immoo baay'ina waan hin qabaanneef hammi isaanii walgita waan hin taaneef liyyuu haayilii yookiis kora bittinneessaa naannoo Amaaraa sana sodaatanii waan gochuun malu gochuu otuu qabanii dadhabanii jiru jechuudha. Utuu federaalli jiru utuu liyyuu haayiliin jiruuti maashoo Umar kan inni du'e. Eegga federaalli galee eegga utuu jarri sun lachanuutu jiranii maashoo Umar waan du'eefi federaalli bu'aanuu buusuu hin dandeenye. Barattoonni kunneen haala mudateen gara Oromiyaatti dhiyeessuuf dirqamaniiru. Rakkoo mudate keessa dabarree mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaa bira dhufnus qaama garagalee nu ilaaluu dhabuun Finfinnee keessatti rakkoolee biroof saaxilamaa jirra jedhan. Uummanni Oromoo jaarmiyaaleen sabichaa fi miidiyaaleen akka nu cinaa dhaabbatan gaafannaa jedhu barattoonni kunneen guyyoo waariyoo yaada isaanii qindeesseera. Walumaa gala waan achi qabnu dhiisnee baqannee as dhufne mootummaa biyya keenyatti baqannee gaafa dhufne asis gaafannu oomtuu namnu keessumeessuu danda'e tokkollee hin jiru. Qaamni isiniif wabii ta'aa isin geggeessa jedhee isin bira dhaabanne jedhee nu ordofe tokkollee hin jiru. Finfinnee keessallee nama nu dubbisu dhanne olii gadi zooraa jirraa muluu rakkanne nama nu dubbisu arganne waan nyaannu qabnu addee qubannu qabnu adduma dhaggine karaarra bulaa deemaa jirra. Kaachisanirra kaasitu natti hammaateewu maaliif achi lubbuuti baasee as dhufee hogguunii fi isaan poolisni fuudhee barandaa kana nu naqee maqaa keenya footoo teenya nu qaafata nuti immoo dhimma lubbuutiif dhimma isaan footoo nu qaafatanii binnu isaan ijoolleen isaanii jechuun poolisiin isaanii wajjin nu taphate ijoollee teenya akkasii shantibeetii keessatti nama meeqa mucaan wajjin oriinee jechuun kan isaan diddiran nu biraa fiigee isaan jala seenee kan diddiran mana hakamii jira kun hundi maaliif nu rotte nuti dhimma oromummaa qofa malee dhimma biraa takka iyyuu hin qabu. Waajjira ODP seenne kun kan Kaasaawun Goofeetii fi awwaluu abdii nu dubbisanii turanii deemaa biyyi sun keessanii kan ilmaan